السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oromoo dhaggeeffata. Khalid toppituu kan jiru jechuudha. Taphata giftara arabaa jabaadha. Erga ifaanye ililli waan akkasii push godha. Daqiiqaa lamatu hafe toppii haa fudhatu. Toppii waan irra jirti. Toppii waan irra jirti. Mucaan mucaan lammaffaa jiru jechuudha. Khalid nama baay'ee guddaadha. Achi kana kan asin namatti mujjira bakka tan matan qabu dhaggeeffadha Oromoon as jala jiru dhaggeeffadha waan qabdan pushora namichi akka jarraa Khalid sun badaa waan ta'eef akka irratti eegaa waan qabdan hoba qabdan daqiiqaa takka qofaan nu hafe waan ta'eef tooppii fuunee fiitiniin gammachuu jechuudha tokko injifannoo tokko tooppidha jechuudha miliyoona sadii jirti akka jarraa yoo dhumara taayimingii irra daddafan akka jarraa waan ta'eef waan qabdan bira dhaabbadha tooppii haa fudhatu. دقيقة تكون حواسا كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تكوي نموني بكرة داتي مكيدا يرجعني جرو كنا نموتي كون كابو كانوا مكودا بنته كنا في ترتيبان كنا سنا أمته أوروبا فندرتي كنا نبجلمه ترتيبان جتشورا كنا سنا بكانغا وري أبا أمانة سلالا جرو كنا بكانغا جايكوسا إذا كنا سوتو ما جتشورا بوتي أمته يته وانت يا غسيتا أبي با رداتي جرو سوتو ما هيك كوكتي جرا تلماما مي راجل لجكن كنا كنا تلماما يا بادا أبان تلماما ربوه بلا سكابا كومنتي مو برا بانجرا مي ولي مال الله الله agar siapa muda yo tikate topia fudatu deka to kota ba topi le fudate push boda kenna ni kuni du bataf topi dia fudate kana kenna ko pela kabar kotra dat banar warna ko tumarra tigale kenna le fata dia fudate kala defana magana kate olkai sana wata demina tadatin tabawe kabele kaba nu deep training kaba please maket kun kenna jal kaba makida kenna me oboleti kenya saada yokamo orokuen biya america minnesota ra ergidebi me wante woluman ofike dilala bani foto la ko kana yin bani bani akasiti ala oro minnesota ra koloti amana ke brasi genjra amas kiti sijra amas kan masijra amas kopi na ko ila sabara inni kun immo alaba kanatti heddu gamade jirti makini dugara bi dubbachudha baay'ee jaalatti mala sitti alaba mun qabdo kajarra oboleti kenya saada oki oro fo imar yas kanafi galatomi sinjenna oboleti kenya akasuma si kulli kenna dum keti oboleti kenya me wante woluma banne alla isin fotokasi tamne olle dikan ay koni fotokasi topi wala teti kennan oboleti kenya saada ki oro kuen lama kalama fa kuno oboleti kenya barangeni daga sadafa mas abdi sadaboda matuma sunis kennala tenukul immo akada abatuko bakawati murmati kaafi kenna ajaibati kata oromia kan jedhu akkasitti ergitee fi jirta akkasumas boda yeroo waan ayye kun immoo kan obboleetti keenya maskii mange biyyarraa ergitee fida kanammo roomina ergi kaartaa oromiyaati
Maaltu kana jabata sana booda? Kuni kamaski naargite uffata hanqafticha Oromoo uffata Booranaati. Uftaa qaba hunda ni qaba. Kunoo maskii gaba. Kennaani xumuraa immoo kennaa lama wal dura kennaa fi inni kun immoo obboleessa isii Mubaarak Musammaarraa qophaa'ee fi kennaan kun xiqqaate hin qabu. Ani immoo obboleessi makii odaadhaan akkasitti baay'atu hojjechiisee itti deebiin jira. Kennaan inni xumuraa immoo tokkoffaa qabachuudhaan lammaffaa kennaan kun kennaa jabeenya anaaf jechuudha. Uummanni Oromoo biyyoota adda addaa teessanii Saawud Arabiyaa akkasumas biyyoota Arabaa teessanii namaan kennamu. Garuu immoo makii waan isin qaalii taateef kennaa uummanni Oromoo biyyoota Arabaa adda addaa maallaqa walitti buusanii barananaa kennan keessaa tokko kanaafaa jirraa banaan inni kun immoo odaadhaa abshir. Wacha akkana ol qabaa. Injifannoodhaa. Oromoo waan akka wanni jiru maaliif gisee hedduu ati Oromoo bikka hin buutuu naan jaan namoonni hedduun namoonni diina kiyya